warra kushichani warra mulota warra nubiya madikela kamormori kambulchu warra bamiya. Wow, artistoonni Oromoo barana hin dandamne jechuudha. Bakka irreecha kanarratti muratanii jiran artistii Sonaa Taakkalee ammallee Afrikaa wallee mata duree Afrikaa jedhu qabatee dhufee jira. Daawwattoota keenya kana dura gaayaa warra boolee jechuun kan nama mirqaansaa ture, miira addaa namatti kaasaa ture, artistii jaallatamaa fi kabajamaa artistii Oromoo qaxalee lafaa dhufaa ilma Oromoo kan ta'e artistii Sonaa Taakkalee wallee mata dureen Afrikaa jedhu qabatee dhufee jira jechuudha. Wallee ajaa'ibaati. Baga nagaan dhufte welcome jennaani. Egaan daawwattoota keenya mee har'a isarratti waan tokko waan dubbannu qaamna jechuudha. Artistii Sonaa Taakkalee jechuudha. Artistii qaxalee sagalee kiloolee qabudha. Kan namni hundinuu jaallatu sammuu uummata Oromoo hunda keessa kan jiru warra boolee jedhee kan Oromoo gammachiisee diina rifaasise Sonaa Taakkalee jechuudha. Mee har'a sirba isaa kanarratti waan xiqqoo reaaktii xiqqoo dalanna hanga isiniif dandametti sheerii waliif godha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha. Torbaan kana gaa hanga irreechi kun achi darbuutti ayyaan irreechaa kun achi darbuutti jechuudha. Qophiilee bashannansiisoo qophiilee ajaa'ibaatu jira. Qophiilee ajaa'ibaa kan wal duraa duuban isiniif hin dhiyeesse jechuudha chaanala kanarratti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo keessafuu qophii artistoonni Oromoo godhaa jiran kanneen akka artistii Yoosan Geetaawun akkasumallee Sonaa Taakkalee ijoollee baay'eedha jechuudha. Galaanaa Gaaromsaa jedhin kan wallee wal duraa duuban qopheessaa jiran jechuudha. Kanaafuu gaa wallee isaanii hundumaa wal duraa duuban fidee isiniin bohaarsisa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu artistoota keenya bira dhaabbachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Mee har'a kanarratti illee waa jenna jechuudha. Artistii Sonaa Taakkalee sirba isallee muree gadhiisee jira hanga tokko akka namni beeksisuuf jechuudha. Beeksisni duratti akka irra dalagamuu fi mee viidiyoo gabaabduu daqiiqaa takka hin guunne sakandii yoo guddate sakandii 30 dhaggeeffannee walitti deebinamee sirba ajaa'ibaa gadhiise. Daawwattoota keenya kabajamoo walleen Sonaa Taakkalee kana fakkaata mata dureen isaa kun gidduu muramee gadhiifame malee sirba gara jalqabaati miti gidduudha kan muramee gadhiifame jechuudha. Kana fakkaata gaa kutaan wallee isaa haaraan jechuudha. Daawwattoota keenya daalee jechuuni wallisee ture hundaa laalee sanyii Oromoo caale jechaa jira jechuudha. Kanaaf gaa namni kuni gurbaan kun yeroo hedduu sirba ajaa'ibaati sirbi inni sirbu keessafuu sirba boolee jedhuuni hedduu dinqisiifannaa guddaa fi beekamtii guddaa argate. I think sirbi sun silaan gaafa awwaardii Hacaaluu san hin badhaafama ture. Haa ta'u garuu sababa garee achi keessatti ijaaramtee jirtuu fi namoota achirratti manaajara ta'anii jiraniin wal qabatee gaa waan isaan yaadan hin beekne silaa sirbi silaa kwaalitii ol aanan bara 2025 keessa akka ajaa'ibatti dinqisiifannaa guddaa argate. Sirba kana wallee Sonaa Taakkalee kana kaasu gonkumallee hin jiru. Ji'a lama yoo osoo baay'ee hin turini ji'a lama keessatti wallee riikardii Afrikaa guutuu cabsa jechuudha. Miliyoona 23 ilaalame jechuudha. Ji'a lama keessatti guyyaa 60 keessatti walleen Sonaa Taakkalee jechuudha. Miliyoona 23 ilaalame. Miliyoona 23 jechuun beeka waan laafeenseenaa. Dhugaa rabbii waan laafeenseenaa ndee miliyoona 23 jechuun bar gimmaasha Oromoo bakka walqixa Oromoo jechuudha. Walqixa Oromoo miliyoona 60 jechuudha. So walleen san silaa badhaafamuu qaba ture bara 2025 sana awwaardii Hacaaluu irratti kan
dhiyaate san silaa badhaasa sanii dhugaa rabbii yoo dubbanne isatu fudhachuu qaba. Haa ta'u egaa hundaafuu Sona Taakkalilleen dargaggeessa amma lafaa dhufaa jiru. Sirboota baay'ee qaba baay'ee mucaan kuni beekamtii dhabuudha malee sirboota baay'ee qaba. Garuu sirbi san boodani kan inni sirriitti beekamtii argate jechuudha. San durallee sirboota hedduu qaba. Eega warra boolee sirbe boodan beekamtii guddaa argatee uummata biratti jaallatamee akkasumallee miidiyaa adda addaa irratti dhiyaachaa turuun isaa ni yaadatama jechuudha. Isin hundinuu ni beektanii kana isinittiin immoo diiteelii isaatii bal'inaani. So ammallee egaa sirbi isaa akkuma beekamu sirba oowwaadha yeroo hedduu sirbi fakkeenyaaf yaa warra boolee jedhee sirbe durallee walleen inni wallise wallee oowwituudha. Wallee baay'ee namatti toltuu fi baay'ee nama dinqisiisuudha walleen isaa oowwituudha jechuudha. Bakka jechaan akka malee quuqaa namarraa buqqisa. So ammallee wallee ajaa'ibaa mata duree Afrikaa jedhu qabatee jira. Qabatee dhufee jira. Irreecha kanarratti jechuudha. Maal yaadee gaa Afrikaaf sirbuu deema moo sagalee Afrikaaf sagalee ta'uu deema moo akkasumallee afaan Afrikaatiin sirbuuf deema jettanii yaaddawina. Kan inni sirbu yoomillee afaanuma Oromootiin haa ta'u garuu mata duree Afrikaa jedhu qabatee dhufee nulleen Afrikaa keessaa tokkoma waan ta'eef jechuudha. Kan ammoo gaa eega sirba inni gadi dhiise boodan diiteelii sirba isaa ilaalamee mee reaaktii irratti hin dalaganilleeni yoo rabbi jedhee achiin nu ga'e Afrikaa mata duree jedhee inni qabatee dhufe kana beeka artistoonni Oromoo keessafuu warreen quuqama sabaa qabanii yeroo sirban yeroo wallee baasanii mata duree sirbaatii fi gidduu sirbaatti yookaan dhuma sirbarratti yookaan jalqaba sirbarratti wallee irratti kan isaan fayyadamanii yeroo hedduu jecha dhiibbaa uumuu danda'u yookaan jecha dhugumatti rakkoo hawaasni keessa jiruu fi rakkoo saba isaanii san sirritti ibsuu danda'uudha. Kan yeroo hedduu isaan fayyadaman yeroon ilaalu. So jecha humna qabu walumaa galatti jecha humna qabu kan isaan fayyadaman jecha paawura qabu fayyadamanii bifa aartiitiin aartii jechuun akkuma beekamu ija ummataatii ija hawaasaatii humna biyyaati waan ta'eef kanaaf mata duree isaaniiti sirba isaanillee haala saniin wantoota akkasii san fayyadamanii kanaaf ugaa artistii Sona Taakkalillee baga nagaan dhufte jennaani artistoonni Oromoo barana hin danda'amne dhugaa rabbii hin danda'amne jechuudha. Yoosan Geetaawun sirba haaraan akkuma kalee irratti isiniif hojjadhee ture sirba haaraa qabatee dhufaa jira eegaa jirra. Galaanaa Gaaromsaa qabatee dhufaa jira eegaa jirra. Sona Taakkallee qabatee dhufaa jira eegaa jira. Kan qofaa miti artistoonni Oromoo nama jahamu nama torbatu wallee wal duraa duuba wallee haaraa qabatanii dhufaa jiran. Irreechi baranaa kun irreecha addaa ta'uu deema dhugaa rabbii amazing bakka irreecha ajaa'ibsiisaa ta'uu deema. Meegaa walumaan ennaa irreecha baranaa kana nagaan ittiin isin haa ga'u isin jechuu barbaada. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya kabajamoo sagantaan keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Sagantaa biraa bareedaa qopheessinee shoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a. Chaanala keenya haaraa kan taatan immoo subscribe godhaa, viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu bira akka ga'uu fi yaada qabdan koomentii jala nuu kaa'uu hin dagatinaa.